Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa. Biyya alaaf biyya keessaa taa'uudhaan Obdii Miidiyaa kan hordoftan nagaan fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif abaay'atu. Ergaa guyyaa har'aatiif qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ani Tijjii Tafarraati. Kun Obdii Miidiyaati. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Mata dureen ergaa keenya guyyaa har'aa yookiis immoo bakki argama ergaa keenya guyyaa har'aa fuula barruu eebbisaa fayyisaati. Mata dureensaa anatu balleesse kan jedhudha. Anatu balleesse kan jedhu kanarraa ergaa guddaa akka argattan shakkii hin qabnu. Turtiin keessan Obdii Miidiyaa wajjin. Ganama ture maatiin taa'ee buna dhugaa jira. Har'a waajjira bulchiinsa aanaa keenyaatti walgahiin qaba. Nageessitaa. Achumaanis konkolaataa keenya garaajiitti nuuf hojjechiista jedhe abbaan ilma isaan. Gaariidha. Anaafis waa bitee dhufuu qaba. Si aageessuu jette ati manaan. Wal qabatanii magaalaa deeman. Fageenya kiiloomeetira 25 oofee magaalaa seenan. Hanga sa'aatii 10tti konkolaataa hojjechiisi. Waan armeen kee barbaaddu bitiif waan hunduma xumuri. Sa'aatii 10 walakkaatti waajjira bulchiinsa aanaa kootu na fudhadhu jedhe ilma isaatti hime abbaan. Ilmis itti waliif galee konkolaataa garaajii galchee booda mucichi bakka bashannanaa deeme. Dhugaatii, shiishaa waan hedduutu ture. Sa'aatii beellama abbaa isaa jalaa darbe. Abbaan heegee dhabe. Mana garaajii deemee konkolaataan hojjetamee dhaabbata. Gurbaan garuu hin turre. Waan godhu dhabee gara waajjirichaatti deebi'e. Abbaan ilmichis beellama abbaa isaa yaadatee gara garaajiitti kan fiige sa'aatii 10 walakkaatti ture. Atattamaan konkolaataa baafatee gara waajjira abbaa isaa jirutti fiige. Amma sa'aatiin 12. Abbaan isaa gaddee mataa buusee taa'ee jira. Fuula isaa dukkanaa'eera. Ilma koo maaliif akkana gootee? Maaliif amma sa'aatii 12tti na eegsistaa? jedhee gaafate. Mucichi baay'ee nahee waan deebisu dhabee sobuudhaaf dirqame. Warra garaajiitu na turse. Kunoo amma reefu naaf xumuran dhufe. Achuma taa'een eegaa oolee jedhe. Akka abbaa isaa mana garaajii deemee ilaale hin barre inni. Abbaan deebii mucaa isaatti daran gadde mataa buuse. Sana booda tarkaanfii inni fudhate ajaa'ibsiifachuu dhiisuu hin danda'amu. Ilma koo ani sa'aatii beellama keenya yeroo xiqqoo booda mana garaajii deemeen ture. Konkolaataan yeroo jedhame dursee hojjetamee dhaabbate. Ati garuu achi hin turre. Si eegee dadhabeen asitti deebi'e. Ati garuu na sobde. Hanga ammaatti na sobda jedhe yaadii hin beeku. Baay'een gaddaa. Amma kan balleessa si miti anadha. Anatu sobduu taasisee si guddisee. Akka abbaatitti gaafatamummaa fudhachuun qaba. Ilma sobduu guddisuu koof adabamuu qaba. Amma beenuu ni deemnaa. Ati ana boodaan konkolaataa oofi. Ani immoo si dura bu'ee miillaan deema. Eeyyeen adabamuu qaba jedhe. Mucichi naasuuf dubbachuu dadhabee yaada abbaa isaa jijjiirsisuuf miilla isaatti kufee boo'e. Itti milkoofne. Abbaan ijjennoo isaatti cichee dukkana ture. Abbaan konkolaataa dura bu'ee miillaan, ilmi immoo konkolaataa oofaa duubaan deemsatti fufan. Akkanatti kiiloomeetira 25 deemanii mucichi halkan guutuu boo'aa bule. Bara jireenya isaa guutuu eenyumaa akka hin sobne murteeffatee nama dhugaa ta'e
jedha. Toorri ergaa keenya har'a kana fakkaata. Nama sobuun bu'aa hin qabu. Dhala keenya hundumayyuu dhugaatti guddisuun adaraa ergaa keenya guyyaa har'aati. Maddi odeeffannoo kana fuula barruu Eebbisaa Waayisaati. Kun Obdii Miidiyaati. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuu akkasumas immoo Obdii Miidiyaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ergaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Shaaloom.